Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota jaalatamtoota. Daawwattoonni chaanaalaa Khaalid Rargee bakka jirtan nagayyaa rabbi isin biraa jiraatu. Warroonni chaanaalaa keenyaaf haarawaa taatan gadi tuq bakka diimtuu san gurraachomsi. Iddoo bilbilaa san tuqii bakka ol jettu irra kaayi wantoonni yeroo yerootti nuti gadhiifnu sibira ga'uu yoo barbaadde iddoo san ol godhi. Warroonni Muhammadura chaanaalaa kanaaf hiriyaa taatanii jirtan sheer godha. Warroota biraan gahan affirraa kiyya gamanumaan gama sagantaa keenya har'aan tanatti isin dabarsa. Sagantaa keenya har'aan tanaa qophii bashannanaati. Qophiin bashannanaa keenya baacoodha. YouTube keenya kana irratti chaanaala kana irratti baacoo isinii gadhiifna diraamaa hibboo wantoota adda addaa wanta shari'aa islaamaa hin faallesine qofa kan nuti irratti hojjennu waan shari'aa islaamaatiin wal faallessa gonkumaa ittiin dhiyaannu. Kanaaf inshaallah hundummaan keessanuu asirratti wanta gaggaarii barnoota qabu qofaatu dabra. Da'awaa adda addaa, diraamaa adda addaa, walaloo adda addaa, nashiidaalee adda addaa akkasuma qoflaa fi taphaa wantoota gartee daangaa shari'aa islaamaa hin cabsineetu asirratti gadhiifaman isiniin jaa. Har'aan tana baacoo qabadheen isin dhiyaadhee jira. Baacoon kee kan har'aan tana maalirratti xiyyeeffata yoo seetan haadha manaatii fi abbaa manaa jaa. Haadha manaatii fi abbaa manaa. Gaaf tokko haati manaatii fi abbaan manaa osoo wajjumaan tattaa'aa jiranii wal lolan wal dhabanii yeroo kana gaa abbaan manaa ka'ee haadha manaa garafe ni dhaane. Yeroo dhaanu haati manaadhaa boo'icha itti fuute osuma isiin haala kanaan teessee boo'aa jirtu maatiin ishiidhaa itti dhufan. Maatiin ishiidhaa dhufanii hulaa dhadhawanii yeroo maatiin dhuftee hulaa dhadhaan hulaa jalaa bantee maatii ishiidhaa ta'uu eega hubattee booda isaanilleen ishii boo'aa jirtu kana arganii rifatan. Maal taate yaa intala teenya maalumaa si boochisaa jaaniin. Yeroo isaan akkana jaaniin waan na boochisu jetteen deebisaa bareedaa waan gartee qalbii abbaa manaa hin cabsine waan abbaa manaatii fi ishii jirtuu gartee jaalala isaanii jabeessa jetteen duuba. Yaa maatiitii yaa jetteen wanni na boochisu hedduun isin yaada keessan obsuun dadhabeetiin boo'aa jira tanaafin boo'aa jira jetteen. Isin laaluudhaaf immoo waan ittiin isin laalu argachuu hin dandeenye harkaan na qal'ate jechuun waan taaskii ittiin isin bira dhufee isin laalee deebi'uun hin qabu jechuudha. Jireenya natti ulfaate tanaafin taa'ee ifirraa yaada keessaniin waan hin guutameef boo'aa jira. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin ammaan tana immoo isin argadhe rabbiif galanni haa ga'u seenaa ol dabraa taa'aa jetteen. Akkasitti haati manaa abbaa manaa ishii gammachiiftee jaalala duraa inni jaalatu caala jaalala biraa akka inni dabalee jaalatu gootee jaan. Kuni waan ajaa'ibaati. Mee ati yaa obboleessa kiyya ati haadha manaa tante tan yeroo ati yookaan immoo dhaante yookaan itti dubbatte hularra dhaabbattee hularraa sitti ol lallabdu osoo hin taane tan ollaan si dirmatu osoo hin taane tan yeroo ati badii hojjette yookaan immoo ati itti dogongorte yookaan ati immoo akka malatti haa taatu abbaa manaatii fi haati manaa wal dhabanii yeroo san jecha bareedan yoo ollaan yeroo itti dhufe hiriyaan kan kee yeroo sitti dhufe tan gartee bifa fuula bareedaadhaan simattu tan amala bareedaan simattu tan aarii sii fi ishii jidduu jiru san hin mul'isne rabbi si haa taasisu siin jaa. Ati immoo obboleettii tiyya tan bultii ijaartee bultii keessa jirtuu fi akkasuma immoo tan ganaa bultii ijaaruudhaaf deemtu abbaan manaa kan kee gaafa sitti bu'e yookaan immoo gaafa si rukute yookaan immoo gaafa jecha hamaa siin je'e dubartii hularra dhaabbattee achii ol lallabdu osoo hin taane dubartii ollaan itti dirmatu osoo hin taane dubartii ati dallansuu qabaatu rakkoon sii fi abbaa manaa kan keetii jidduu jiraachuu mul'istu osoo hin taane dubartii obsa qabdu tan abbaa manaa ishii san gorfattu rabbi si haa taasisu. Gabbaatee rakkinaan keessan himuu irra abbaa manaa keetii san gorfattee abbaa manaa kiyyaa wanni ati daleete kun dogongora wanni ati irra na dhootte kun dogongora wanni ati irratti na dubbatte kun dogongora bar akkana wanni akkana akkasii jettee nama gorfatu rabbi si haa taasisu siin ja'a. Kanaaf viidiyoo kanarraa gaa waa baay'ee baratan baacoo tanarraa waa baay'ee baratanii akkasitti nama jaalala abbaa manaatii fi haadha manaa cimsuu rabbi si haa taasisu siin ja'a.
Bajon keenya inni lammaffaadha akkana jedha. Haadha manaati fi abbaa manaatu haati manaa abbaa manaatiin akkana jetteen. Yaa abbaa mana kiyyaa jetteen. Ati yeroo waa sitti himan gurra tokkoon fuuteet gurra tokkoon ganneeyxaa jetteen. Abbaan manaa hoo maal jeen? Abbaa manaati. Abbaan manaa kan koo kana wayyaa ajeen. Kan koo kan gurra tokkoon fuudhee gurra tokkoon ganne ku kana wayyaa jeen. Kan kee immoo gurra lamaan fuudheeti afaaniin ganne qaa jeen. Maal jechuudha kana jechuun? Ani gurra tokkoon fuudhee gurra tokkoon ganne qaa, ati immoo gurra lamaan waan jiru alaa waa funaantee yookaan immoo waan mana keessatti dubbanne gizee rakkoon takka argamte gurra tokkoon ganneetee obsitee biran kuttu afaaniin hamas tolas badan waan gartee amata meeqa waliin guurte bakka takkatti ganneetaa jechuudha. Kanaaf inshallah nama gurra tokkoon fuudhee tokkoon godhe qullee rabbi sin taasisini intala gartee gurra lamaan fuutee yeroo rakkoon adda addaa dhuftellee waanuma garte hunda of keessaa ganneetu rabbi sin taasisini sin jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa keessa nu jiraadha. Kun chaanaala Khaalid Harargeeti. Subscribe godhuudhaan waliin gaasiin jaa. Inshallah qophii biraatiin walitti deebina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Turtii gaarii.